Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordofaa keenya akkam jirtu nagaan keessan bakka isin jirtan hundatti isin haa baay'atu hin jecha har'a waan ajaa'ibaa xiqqoo takka badhee isin dhufee jira jechuudha. Wanni ajaa'ibaa xiqqoon kun maali jechuun keessan oolu. Keessaafuu warroota keenya kan shamarraniitiif barumsa guddaa qaba jedheeti waa'ee yaadu wayitiin qabadhee isin dhufee jechuudha. Wanni kunis maali jechuun keessan hin oolu jechuudha. Dhaamsa obboleessa keenyaa tokko kan inni karaa toora Facebook FB'tiin gadhiisee jechuudha. Anammoo karaa sooshaal miidiyaa kiyaatiin isin dabarsuudhaaf dhufee jira jechuudha. Warri kun ammoo warroota shamarraniitiif ergaa guddaa qaba jedheetiin waan yaaduuf jechuudha. Ergaa guddaa akkasuma barumsa guddaas ni qaba jechuudha. Namoonni tokko tokko karaa sooshaal miidiyaa ta'ee karaa dhuunfaatiin jechuudha kan ija keenyaanis argu jira jechuudha. Namoonni kunis warroota shamarranii jechuudha. Warroonni shamarranii namoonni baay'een waan fuula dibatan kana waan garaagaraa waan babbadaa dibatanii waan ekspaartii yookaan waan hin taane dibatanii jechuudha. Namoonni miidhaan guddaan irra gahu ni jira jechuudha. Namoonni miidhaa irra gahu kun baay'eedha. Akkasuma wanni har'aan isinii qabadhee dhufe kun jechuudha. Ustaata keenya Shirooba jechuudha. Shirooba gamanumaan baay'ee galatoomi isin jenna jechuudha. Baay'ee galata guddaan bira qabda. Viidiyoo ati gadhiifte kanarraa baay'ee barumsa guddaa shamarran keenya akka baratan abdii ni qaba. Maaliifi viidiyichi kun baay'ee barumsa guddaa qaba. Warroota shamarranii akkasuma warroota dhiiraatiif jechuudha. Barumsa guddaa akka dabarsu abdii ni qaba jechuudha. Viidiyichi kunis maali yoo jettan waa'ee shamarran keenyaa ilaalchisa jechuudha. Waa'ee shamarran keenyaa ilaalchisa gamanumaan gara Shiroobaatti isin dabarsaa. Shiroobaa daawwannee waliin dachaanaa gamanumaan gara isaatti. Girgiddaa dibuun qalamni gatii hagana seene namni girgiddaa dibachuu dadhabe. Zamana namni barrii ufii dibachuu dadhabe. Qalama itti bitteet, gurraacha dibatteet, diimaa dibatteet, adii dibatteet, dhuuyitee kana wayita galgala gadi raftu waa si gaafadhu wayita ati galgala waliin gadi raftu. Namni silaa akkuma siin jedhe san waliin taphatee hidhii isii kana afaan isii kana dhugee maalii jedhee dhungatee ganaa jimaa'ii dhaqa. Wayita ati diimaa irraa dhuuytu gurraachatu mul'ata. Wayita ati gurraacha irraa dhuuytu adiitu mul'ata. Si bariitee iyyuu jimaa'ii maal gootaa yeroo ati si bariitee osoo qalama irraa dhuuytu. Nu gootaniiree barana dhiirrilleen dhuuyte bar qalama waliin dhuuytu. Ukkulii taane baran isiin qalama dhuuyti. Nulle qalama waliin dhuuyte. No. Irraa kaafneeree irraa kaafa. Ingooteeree qalama ingooteeree. In dhuuyteeree atillee gurbaan dhuuyte qalama irraa. In kaaftee bara abbo. Maal jettamee kana isin maal gooti waxii maal gooti isin waxii maal goota manatti maal gootatteedhiin. Biddeena maal gootaa waxii mana godhattaa asumarraa qalama tuutee nyaattu. Sirra jiraa sun jiraa nyaattu gara. Sanuu tiiktookii gubbaddu deebitee akka dafa jabaa. Aadaaf abbaa qabdu sila ijoollee alatti guddatte wayiitiisi. Ijoollee mangistii wayii guddisaa jiruusi. Ijoolleen tiiktookii gubbaddu dubbattee qalama diimaan kaan uffata godhattee jira biyya tabboo. Maal akkee godhatu? Maal inni akkee godhatu akka ispoortii namni ispoortii dhiirri ispoortii waggaa 7 sana xalte akkasitti utaaltu akka ati ol utaaltee gad deebitu sanitti qaama kee kana martee hirir jedhiye. Maal kana nutti baaftee diimaa qalama nutti baaftee maal si kadhatan jazbaan si haa kadhatu. Namni aqlii hin qabne si haa kadhatu abadan hin heerumtu ati. Hirir osoo jettu tarta malee abadan namni asirratti si argaamu. Ummanni muslimaa moo? Ummanni muslimaa ijoolleen muslimaa yoo akkana taate tuun akkama taatu maal nurraa barattu diin kenna kana. Diin kenna akkanuma nu barsiisa. Haalli rasuula rabbii akkana. Akkana jaa bara haalli rasuula rabbii haalli zamana rasuula rabbii akkana. Zamana ammoo Abul Qaasim waan jedhe dhageette ani dubartii takkaa karaa irratti hin argine jedhe gaafa jummaa malee sunuu gaafa salaata dheeyxee salaata wayiti gara manaa deebitu arge jedhe. Kana mee maal jettan meesi? TikTokii gubbaa yaatee abboo qalama dibattee maal jetta? Dirin mi abboo? Maal jettan mataa yaada namaaluma qallee barana shiftaa. Ingurree barana shiftaa. Mana keessaa guddisni bahe ati maaluma jetta abbaan maan eessuma jira rabbii jedha obboleessummaan eessa jira. Abboo ijoollee san salataan qollofadhaa rabbii jedha mana qollofadhaa. Ijoollee qollofadhaa manatti badde ijoollee. Ijoolleen birrii guurannettee TikTokii gubbatti waan jarri godhattu laa ilaaha illallah. Eessa deemnaa laalaa kaa garam deemnaa. Wanni dhalatu ganaa kaa minishaa boombii fanjii dhalata. Kana ijoollee wallaahi ijoollee harkaa dhabne jettan ijoollee ofii keessanitti jallattanii
ijoollee keessanii balleessitanii karaa nabii keessatti guddisuu dhabdanii qaraatii kennuu dhabdanii diin barsiifachuu dhabdanii ijoollee moobaayila sabandii harka bitattanii xiqqoon marti qalama dibataan jirtu ginoom ayee ta'ee gara ukkulii taate dhiirillee baran in dhuyi deeree qalaman dhuydanii isinillee irraa dhuyda kamaa kana jala dhaabe. Diinessee deema innillee kana baran ukkulna taane nuu gootanii barana nuu gootanii. La ilaha illallah nuu gootanii baran. Maaluma siin ja'a barati jaarti batee tan akka watti gajjetta rabbumaa jedhii afaanuma maaltu gassi jedha rabbumaa jedhii kana beeyate. Mee maaluma irraa dhugaa bulta galgalame wayitaati diimaa irraa kaaftu gurraacha wayitaati irraa kaaftu adii wayita jimaa osoo ati jimaa'ii rafti hin godhinuu lafti si bariite somaa kana waliin dhungataa ooltu. Akka waan narra jiruu kana natti fakkaata amma wallahi akka waan narra jiruu. Hin dhuyi deeree meekaappii hin dhuyi deeree hin bitatteeree hin bittaniiree manatti baran. Ya Rabbi nutis, ya Rabbi nutis, ya Rabbi nutis. Ya caqasa. Ya ummata keenna caqasa. Akkanatti neerumtani. Akkanatti isin fuuna daara akiraa tarra malee anufi fuudhuu irra ganda akiraa akkana deemu na wayya. Harcee jettanii isin harceen fuula balleesse ijoolleen teenna batte. Diimaa gurraachi namni addaan wallaale. Bifa addaan wallaale diimaa gurraacha namni bifa addaan wallaale. Shawwaddee kana adiddee bitee namni faranjii cite martuu duraan gurraachillee diimaa cite intalli bareeduma jedhee fuudhaa wayita ganamaa si argu edaa inni saniif zallaxee manaa si baasa dhiitee deemnarraa gali siin ja'an tanan fuune dhugaa kaa inni tanan fuune diimtuu see fuudhe tana maalitti fuudheree inni tana maali argeesi indi madha jettee kana of kaaftee coraa ofirraa kaaftee subhaanallahi jarana maaluma fuune maaluma baran sila maaluma taana bada jarana mee maaluma fuuna bada jarana akkam goonu. Mee kan goona mala naa kenna rabbumaa jea. Mee mala naa kenna. Rasuula rabbiitu akkana ajaje. Diinuma kennatu akkana ajaja. Diinuma kennatu ammallee qalama dhugaa jedha. Kun dhuguu malee. Tole kabajamtoota keenya ustaada keenya dhageeffannee jira jechuudha waan inni jedhe kana hunda dhageeffannee jirra jechi isaa dhugaadha jechuudha. Dhugaa isaati sobaa miti dhugamaa wanni kun amma dhugaa dubbachuudha jechuudha. Dubartii yoo adda wallaallee jirra nutummaan kun jechuudha nutummaanuu mishi isaa miti nummaanuu amma dubartii ollaatii nagaltoona jechuudha tama nu waliin galtu tana yoo bakka nu jirretti fuula diddibatanii ala ba'an yoo karaa itti dhufne dhugaa dubbachuudhaaf meeqa anummaan kun jechuudha nama meeqaan kanama waliin dhufee yoo isin nagaanaan jettu akka waan nama beekne ta'e irraa dheessa jechuudha haga booda sagalee isitti adda baafadhu jechuudha maaliif kaan akkuma sheetii jedhe adii jalaan dibatanii diimaa gubbaan godhanii gurraacha jidduudhaan godhanii akkasitti deemanii jechuudha. Maaliif wanni kun sirrii ta'uu qabu jechuudha. Yoo ittiin boontanii bifuma keessanii bifuma rabbi isin uume saamuudhaan dhiqattanii qibaatii yoo itti dibattan akkasitu irra gogaa qaama keessaniitiif illee waa hundaafuu akkasitu irra baay'ee afdala jedheeti yaada jechuudha. Gochi kun gocha baay'ee nama jibbisiisuudha sirrii miti yoo waan fayyadamtan illee ta'e waan akkanatti ofitti baay'isan kun baay'ee gaarii miti isin jechuufi. Waan hordofni baay'ee galatoomaa isin jenna gamanumaan ustaada keenya baay'ee si galateeffachuu barbaada yoo viidiyoo kana akka agartu ta'e ammas waa'ee waan akkana barumsa qabu kana waan baay'ee barumsa qabu kana jechuudha irra deddeebiidhaan akka hojjettee dubartoota keenyaaf dabarsitu gamanumaan kabajaan si gaafanne jechuudha dubartoonni keenyallee viidiyoo barumsa qabu kanarraa barumsa akka baratan jechuudha gamanumaan waan hordofni baay'ee galatoomaa kabajaan wal faadhaa isin jenna.